jira. Ammoo akka yaadaatti wanni ani isin biraan ga'uuf jedhu jaalsanyii nagaasaa irratti yoo dubbanne akka amma jedhamu kana akka guddifamee haasa'u kana osoo hin taane waraanni bilisummaa Oromoo dhugaan jirtu wal dhabdeen jaalmarroo ajajaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa jaalmarroo dirribaa wajjin wal dhabdeen akka jiru beekamaa fi ifa galaa waan miidiyaa kanarratti sooshaal miidiyaa kan namni fayyadamu hundi ittiin gowwoomsuu dandeenye yoo ta'e nama hubannoo hin qabne gowwoomsuu ta'e malee dhugaan jirtu isaan lamaan kan wal dhabanii fi addabaan ta'uu waan beekamu. Akkuma yaadattan kana dura walirratti baasaa turanii ajajaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa jaalmarroo dirribaa inni gamtuudhaa ganee jira jechuu waan fakkaatu ibsa kennaa turanii akka hoggansa waraana bilisummaa ajajaa waraana bilisummaa giddugaleessa Oromiyaa irraallee akka ta'ee jiru ibsamee jira. Zoonii giddugaleessa irraa turuu isaanii yaadatama. Kanarraa ammoo akka hin jirre akka gamtummaadhaan shakkamee irraa aangoo irraa kaafamee jiruu fi akka miseensa isaanii ta'in kaayaa turanii. San dura garuu ammoo jaalsanyii nagaasaan ani waraana bilisummaa Oromootiin nu miseensi keenya gareen keenya tiimiin keenya ajajaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa akka jaalmarroo dirribaatiin socho'u jala fottodhee baanee jirra dandeenyee jirra isaaniin kan hoogganamaan jiru ta'uu beekuu qabdanii jedhee yaada isaa ibsatee jira. Mee koomentiiwwan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatiif kenname jala seennee ilaallu. Oromiyaa Taayims immoo koomentii kana fakkaatu kenneef nagaan waan maraa Oromoo koo baga gammadde. Naafiyaad Geetuu Dooktor Naafiyaad Geetuuti nagaan waan hundaa caala galatooma jechuun kaa'e. Shaggar wabii Oromoo nagaan bu'uura waan hundaati jechuun koomentii godheef. Haafizuu Abdallaahii waan gaarii jechuun kaa'ee fi ayyee huddii shaggar ammoo abbaan feetesaa galtuma jechuudhaan yaada faallaa fakkaatu dhiyeesseera. Itti aansuun ammoo yaadota ishee koomentii Geezem Gabraalaa kennamoo tokkummaan Oromummaa cimsuun yeroo kamuu caalaa amma baay'ee murteessaa jechuudhaan kaa'ee fi itti aansuun ammoo Indiriis Said walnyaachuu dhiifnee akkanatti waliif galuun fala guddaa galatooma daraan jabaatee itti fufuu qaba jechuudhaan yaada isaa. Ayyee yaada ajaa'ibsiisaa tokko immoo Yaasiin namni lama immoo akkana jechuudhaan kaa'e. Adda bilisummaa Oromoo WBO wajjin waliin yoom araaramtu akka waan kun araarri kun araarra WBO'n taaneetitti kaa'ee adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo waliin yoom araaramtu jechuun kaa'e. Kana hoo kaa'ee nu godhe jechuun isumaaf dhiibu. Akkasumallee Ahmad Kadir baga walii galtan hojii jajjabeeffamuu qabu jechuudhaan kaa'e. Ridaa Abbaa Milkii nageenyi bu'uura Jawaar Muhammadii haa jechuudhaan isa beeku barbaada fakkaata jechuun yaada biraallee itti makee kaa'ee gaarii miti san miidiyaa baasun jechuu biraa dhiise. Marsi immoo yommuu dhugaa dubbachuuf abbaan Ashama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota ardii miidiyaa neetworkii xiinxala keenya maxxansoota garaagaraa fi akkasumallee peejiiwwan garaagaraa irraa kan arganne maddeen keenya garaagaraa irraa wantoota sassaabanne haala waqtaawaa jiru kan tibba kana waan ho'aa ta'ee deemaa jiru waliigaltee nageenya mallatteeffame Shimallis Abdiisaa mootummaa yookaan pirezidaantiin naannoo Oromiyaa fi akkasumas jaalsanyii nagaasaa waraana bilisummaa Oromoo giddugala irraa taasifamee deemamaa jiru kana kallattimaan kan isin biraan geenu ta'a nu wajjin xuraasni jenna. Ayyee tufiinsaan yaada kennaa kan isin biraan geenu ta'a nu wajjin tura. Mee jalqaba irratti waan Shimallis Abdiisaa pirezidaantiin naannoo Oromiyaa dubbate mee peejii isaa irratti kan gadhiise tokko isin biraan qaqqabsiin. Akkana jechuun eegaleera. Mootummaan jijjiiramaa keenya garaagarummaa siyaasaa madda rakkoo nageenyaa fi gaagama uummataa ture marii nagaatiin hiikuuf kutannoo hin reeqifneen socho'aa turuun isaa ni yaadatama. Hayyoonni Oromoo abbootiin gadaa fi amantaa haadholiin siinqee fi dhimmoonni nageenyaa fi misooma Oromiyaa hundaa ol uummanni Oromoo bal'aan garaagarummaan jiru marii nagaatiin akka furmaata argatu irra deddeebiin wajwaataniiru. Bu'uuruma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo kutannoo mootummaa naannoo Oromiyaa marii nagaa irratti qabuu fi beekamtii wajwaannaa dhimmamtootaa fi bu'uura laatee fi uummata keenya sababa rakkoo nageenyaatiin gadadoo keessa galee mararfatee marii nagaa adda cite turetti deebuun waliigaltee guyyaadhaa kanarra gahuun keenya seena qabeessa qabsoo siyaasa Oromoo keessatti boqonnaa guddaadha jedhee maxxanse. Itti fufuunis akkana jedhama. Waliigaltee guyyaadhaa mootummaa naannoo Oromiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamee kan injifatee uummata Oromoo waan ta'eef hawaasa keenya dabalatee qaamolee marii nagaa leellisaa turtan hundi baga gammaddan baga gammanne jechuun barbaada.
Hooggansii fi miseensonni waraana bilisummaa Oromoo wal dhabdee ture karaa nagaatiin furuu filattanii waliigaltee kanarra gahuu keenyaaf maqaa kiyyaaf maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin isin galateeffachuu barbaada jechuudhaan pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa kan maxxanseedha. Mee ammas kan biraa ka Oromiyaa Times ammoo akkana jechuudhaan maxxanse. Daandii nagaa filachuun gootummaadha. Oromoon xiqqaa fi guddaan beekaa fi wallaalaan callee fi caacuu baasee ilmaan isaatti harqoota camadee gaafii araaraa akka ilmaan isaa buusanii fi gaafateef deebii kennitaniif galata guddaa qabdu. Isin gootota dhugaan aantummaa fi naasuu uummataa keessaniif qabdanidha. Daandii kaleessaa itti amantan baatan miidhaa malee bu'aa isiniif ummata nan qabsaa'aaf jettan sanaaf akka hin qabne hubattanii daandii qajeeltuu filachuun keessan dammaqiinsa keessan haalaan kan ibsudha. Daandiin amma isin filattan bu'aa malee kisaaraa injifannoo malee injifatamuu kan hin qabne daandii abshaalotaatii fi gootonni filatanii jechuudhaan maxxansa. Itti aansuun ammoo Anwaar Abubakar kan jedhamu aktiivistiin tokko akkana jechuudhaan maxxansa. Guyyaa seena qabeessa boqonnaa haaraa waliigalteen araaraa mootummaa naannoo Oromiyaa fi qondaaltota waraana bilisummaa Oromoo gidduutti mallatteeffame. Waliigaltee araaraa mootummaa naannoo Oromiyaa fi qondaaltota waraana bilisummaa Oromoo gidduutti mallatteeffameera. Mootummaa naannoo Oromiyaa naannicha keessatti qilleensi nagaa bubbisee uummanni Oromoos boqonnaa argatee hojii hawaas diinagdee irratti fuulleffachuun badhaadhina maatii fi biyya keessaatti shoora isaa akka bahatuuf xiyyeeffannaan hojjechaa tureera. Hojjechaas jiraachuu biiroon koominikeeshinii Oromiyaa ibsa baaseen himeera jechuun barreesse. Dhibdeen Oromoo fi Oromiyaa karaa nagaa akka furamuufis nuffii tokko malee walitti fufiinsaan waamicha nagaa taasisaa tureera. Qaamoleen quuqamni Oromummaa manaa baasee fi dhibdeen siyaasaa Oromoo afaan qawween qofaan fala argata jedhanii yaadaa turan miseensonni waraana bilisummaa Oromoo hedduun ejjennoo mootummaan nageenya wal waaressuuf qabuuf waamicha isaaniif dhihaachaa ture fudhatanii karaa nagaa galaa turaniiru. Guyyaa har'aas hooggansa olaanaa mootummaa naannoo Oromiyaa fi qondaaltota waraana bilisummaa Oromoo waliin waliigalteen araaraa mallatteeffameera. Araarri bu'uura nageenya waaraati. Tokkummaan Oromoo ijaarsa biyyaaf mareef marabbaan duudhaa sirna gadaati. Ilaa fi ilaameen wal dhabdee furuun nageenya waaressaa jechuun yaada gama badhaadhinnaa hirkate jennee yaadnu yookaan uummatas giddu galeessa godhate wal makaa ta'e maxxanseera. Anwaar jechuun itti aanutti ceena. Inni biraa immoo Haagis Caaltee nama jedhamu oduu simbirtuu jedhamu qabatee ba'e waliigalteen nageenya mootummaa naannoo Oromiyaa fi qondaaltota waraana bilisummaa Oromoo gidduutti mallatteeffame. Mootummaa naannoo Oromiyaa naannicha keessatti qilleensi nagaa bubbisee uummanni Oromoos boqonnaa argatee hojii hawaas diinagdee irratti fuulleffachuun badhaadhina maatii fi biyya keessatti shoora isaa akka bahatuuf xiyyeeffannaan hojjechaas jira. Dhibdeen Oromoo fi Oromiyaa karaa nagaa akka furamuufis nuuf tokko malee walitti fufiinsaan waamicha nagaa taasisaa tureera. Nuufii tokko malee. Qaamoleen quuqamni Oromummaa mana isaan baasee fi dhibdeen siyaasaa Oromoo afaan qawween qofaan furama jechuudhaan yaada isaa maxxanseera. Dhaloota haaraa kan jedhamu maxxansa isaatiin akka armaan gadii kan akkaaya. Araarri bu'uura nageenya waaraati. Waliigalteen nagaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti mallatteeffame mootummaa naannoo Oromiyaa naannicha keessatti qilleensi nagaa bubbisee uummanni Oromoos boqonnaa argatee hojii hawaas diinagdee irratti fuulleffachuun badhaadhina maatii fi biyya keessatti shoora isaa akka bahatuuf xiyyeeffannaan hojjechaas jira. Dhibdeen Oromoo fi Oromiyaa karaa nagaa akka furamuus nuffii tokko malee walitti fufiinsaan waamicha nagaa taasisaa ture jechuun yaada wal fakkaatu kaanii duulitti gara paartii tokkorraa waan taasisu fakkaatu. Gama biraarraa immoo taphatteessan jira. Mee koomentiiwwan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatiif kenname jala seennee ilaallu. Oromiyaa Times immoo koomentii kana fakkaatu kenneef nagaan waan maraa Oromoo koo baga gammadde. Naafiyaad Geetuu Dr. Naafiyaad Geetuuti nagaan waan hundaa caala galatooma jechuun kaa'e. Shaggar wabii Oromoo nagaan bu'uura waan hundaati jechuun koomentii godheef. Haafizuu Abdallaahii waan gaarii jechuun kaa'ee fi Hudii Shaggar immoo abbaan feetes galtuma jechuudhaan yaada faallaa fakkaatu dhiyeesseera. Itti aansuun ammoo yaadota ishee koomentii Geezem Gabraalaa kennamu tokkummaan Oromummaa cimsuun yeroo kamuu caalaa amma baay'ee murteessaa jechuudhaan kaa'ee fi itti aansuun ammoo Indiriis Said wal nyaachuu dhiifnee akkanatti waliif galuun fala guddaa galatooma daraan jabaatee itti fufuu qaba jechuudhaan yaada isaa. Yaada ajaa'ibsiisaa tokko immoo Yaasiin namni lama immoo akkana jechuudhaan kaa'e.
adda bilisummaa Oromoo woboo wajjin waliin yoom araaramtu akka waan kun araarri kun araarra woboon taane itti kaa'ee adda bilisummaa Oromoo kana waan bilisummaa Oromoo waliin yoom araaramtu jechuun kaa'e. Kana hoo kaa'ee nu godhe jechuun isumaaf dhiibu. Akkasumallee Ahmad Kadir baga walii galtan hojii jajjabeeffamuu qabu jechuudhaan kaa'e. Ridaa Abbaa Milkii nageenyi bu'uura Jawaar Muhammadii haa jechuudhaan isa qeequu barbaada fakkaata jechuun yaada biraallee itti makee kaa'ee gaarii miti san miidiyaas baasu jechuudha dhiise. Marsimoo yommuu dhugaa dubbachuuf abbaan iskiriiptii diraamaa kanaa barreessaa akkasiiti. Nu daawwachiisaa baay'ee daansaadha. Paartii lammaffaa ilaallee itti fuune akka diraamaatti ilaalee. Xaalib Naziib ammoo jaalsanyiidha naf fakkaata kun. Kan gidduu gala biyyattii irraa hoogganaa ture waraana bilisummaa Oromoo ari'ee isatu harka kennate. Uummata burjaajessuuf akkana gootan malee kan amma gurraa isin micciiraa jiru bosona jira jechuudhaan yaada isaa kaa'eera Xaalib Naziib. Yaada bilchaataa dhiyeessee danda'e yaada keenya. Haftaamuu Lammaa ammoo haleeluu tokkummaan humna jabaa ta'ee Dula Alimaasuu obbo Sanyiin Galatoom ulfaadha rakkina saba keessanii jiru argitanii waan gara nagaa filattanii jechuun yaadicha kaa'eera. Mustafaa Hussein Kaasim marti keessanuu ulfaadha osoo walii galuu dandeenyu uummanni keenya garaamuu hin qabu. Aangoonis qabeennis nu hunda ni gaha nurraa hafa kabiraatu fayyadamaa jira. Hawaasa keenya har'a garaafachiifnee boqonnaa waraanaa obboleessa gidduu bakka maratti furuun dirqama jechuudhaan yaada kaa'e. Baay'ee amma ani yaadicha kana ani gama kootiin ammoo yaada qabu isinii sheer godha wajjin mi'aa turru. Ayyemee osoo gara yaada kiyyaatti ciniin dura xiinxalaa siyaasaa Jawaar Muhammad ammoo waan jedhe qabaa jennee yoo jalaliin seennee kalaallu taateef peejii isaa jalatti wanni inni kaa'ee dhimma kanarra calliteera fakkaata tarii immoo kanaan waa qopheessaa ta'a. Daqiiqaa 21 dura kan inni gadhiise dhimma biraa irratti dhimmichis Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa qorannoo dhimma ajjeechaa Battee Urgeessaa irratti geggeessaa ture erga xumuree kan bubbulee ta'us gabaasa qophaa'ee hanga ammaa ukkaamsee irra taa'aa jira. Qondaalonni mootummaan federaalaas ta'ee kan naannoo ajjeechaa gurbaa miskiina sanii keessaa harka akka hin qabne haalaa turan. Yoo dhuguma mootummaan cubbuu san raawwachuu keessaa hin jirre ta'e gabaasni kun uummata akka hin qaqqabneef ukkaamsumaaf barbaachisa jechuudhaan bifa komiitiin akka nama quba qabuutittis dhimma san kaa'ee jira jechuudha. Komishinii amma mee eenyuun qubate jennee ilaallu Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa qorannoo dhimma ajjeechaa Battee Urgeessaa irratti geggeessee ture erga xumuree kan bubbule ta'us gabaasa qophaa'ee hanga ammaa ukkaamsee irra taa'aa jira. Kanaafuu eenyuun qubate Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa qubateera jechuudha. Akkasumallee cinaanis gama mootummaattis waan akeeka qaba. Kanaaf gama isaatiiyyaan inni kaa'ee kanatu jira. Kaa dhimma ammoo araaraa jedhamu kanarratti hin dubbanne yeroo inni san gadi hin daamu akkasiin biraan kennu akka miidiyaa kennaatti. Kan ammoo ammaan gama kiyyaan yaada xiinxallaa marii araaraa kanarratti barreeffama haga takka waa darbadheera yeroo san toora peejii Abdii Miidiyaa Neetwoork jalatti fi akkasumallee bifa oduutiinis kaasiin biraan gahee ture ni jira. Ammoo akka yaadaatti wanni ani isin biraan gahuuf jedhu jaalsanyii nagaasaa irratti yoo dubbanne akka amma jedhamu kana akka guddifamee haasawu kana osoo hin taane waraanni bilisummaa Oromoo dhugaan jirtu wal dhabdeen jaalmarroo ajajaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa jaalmarroo diribaa wajjin wal dhabdeen akka jiru beekamaa fi ifa galaa waan miidiyaa kanarratti sooshaal miidiyaa kan namni fayyadamu hundi ittiin gowwoomsuu hin dandeenye yoo ta'e nama hubannoo hin qabne gowwoomsuu ta'e malee dhugaan jirtu isaan lamaan kan wal dhabanii fi addabaan ta'uu waan beekamu akkuma yaadattan tana dura walirratti baasaa turanii ajajaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa jaalmarroo diribaa inni gantuudhaa ganee jira jechuu waan fakkaatu ibsa kennaa turanii akka hoggansa waraana bilisummaa ajajaa waraana bilisummaa giddugaleessa Oromiyaa irraallee akka ka'ee jiru ibsamee jira. Zoonii giddugaleessa irra turuu isaanii yaadatama. Kanarraa ammoo akka hin jirre akka gantummaadhaan shakkamee irraa aangoo irraa kaafamee jiruu fi akka miseensa isaanii ta'in kaayaa turanii. Samtura garuu ammoo jaalsanyii nagaasaan ani waraana bilisummaa Oromootiin nu miseensi keenya gareen keenya tiimiin keenya ajajaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa akka jaalmarroo diribaatiin socho'u jala fottodhee baanee jirra dandeenyee jirra isaaniin kan hoogganamaan jiru ta'uu beeku qabdanii jedhee yaada isaa ibsatee jira. Yaadni akkamii kun bakka jirutti bakka waraana bilisummaa Oromoo beekamtiin kennaniif inni ammoo nurraa fottoqee jira bahee jira. Isaanis nullee irraa baanee irraa isaanii hoogganamaan jirra jedhe hanga waraana bilisummaa Oromoo jaalmarroo diribaatiin kan hoogganamu immoo inni ganee jira ganiinsa nu ganeef ofirraa baafnee jirra nurraa fottoqee bahee jira akka jechuu yaada fakkaatu dhiyeessaa turaniiru. Kanaaf ammoo yaadichi amma maxxanee kan gama mootummaa nama Oromiyaatiif OBN gadi galee waraanichi akka waraana bilisummaa Oromoo wajjin mallattaa'itti yookaan WBO waliin mallattaa'itti mallattoon yookaan waliin mallattaa'itti tokko dhiyeeffame malee akka namni dhuunfaa tokko harka kennatee galetti hin ibsamne garuu kan fakkaatu namni dhuunfaa akka harka kennatee galetti kan mul'ataa ture miidiyaa irrattis hundoon waan nama ajaa'ibu yeroo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa jaalsanyii nagaasaa akka daa'immaatitti ofi qabee jaalsanyii nagaasaa pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa hammatee ija keessa ilaalu mul'atee jira. Suni waan
nama ajaa'ibsiisu nama guddaadha. Innis nama xiqqaa miti nama akka daa'imaatti hammatee lafee saraaruunis maal ibsuuf akka ta'e garuu hagas ta'e uummata sobuufis diraamaa akkuma duratti koominti keessatti diskiriiptii kana inni barreessee kutaa lammaffaa ilaalaa ture diskiriiptii hojjetamee warri yaada kaa'atu illee ni jira. Kanaaf wanni kun akkasitti ilaalamuu qaba. Nama dhuunfaatitu harka kennatee yookaan nama dhuunfaa waliin mallattaa'ee yaadicha waraana bilisummaa Oromoo wajjin mallattaa'ee sun dogoggora akka itti fudhatama. Jedhamee ilaalamaa jira hawaasarraa. Yaada biraatiin ammoo egeree waraana bilisummaa Oromoo irratti ammoo waan jedhu waraanni bilisummaa Oromoo akka jaarsanyiin harka kennatee gale kan ammoo harka kennatee galu yoo ta'e bu'aan inni argatu maal jennee kan ilaallu taate waraanichi amma dhugumatti uummanni keenya waraana kanaan miidhamaa jira, dhiitamaa jira, miidhaa guddaa argaa jira. Lubbuu hedduu badaa jira, qabeenya hedduu badaa jira. Kanaafuu kaa ta'uu qabu harka kennatanii akkana galuu osoo hin ta'in dhukaasni dhaabatudha dura jalqaba. Dhukaasni dhaabatee mariin akka gaafa duraa Taanzaaniyaatti deemsifamaa ture itti fufee seera qabeessaa wal amananii haala saniin deemamuu qaba malee takka jalaa deemu waraanicha waraana bilisummaa Oromoo irratti kisaaraa aggaamame jedhamee yaadamaa xiinxalootaan hayyoota akka kennamaa jiru. Kanaaf raga beekumsa kiyyaattis ammoo ka jedhu waraanichi yoo gales galee booda wabii maal qaba ka jedhu baay'ee yaachisaadha. Osoo akka jedhamu kanas galee ajjeefamuun hidhamuun dhabamsiifamuun waan mudatu danda'uuf jarri kun namni uummanni Jawaarii fi qeerroo alaa qabsaayaa ture iyyuu gananiira jedhanii waan yaadamuuf ganiinsi hedduu qabsoo Oromootitti taasifameera. Wal ganuun qabsoo walii wal jalaa guutuun Jawaar haqa eessa jira. Sanii miti jaalbattee Urgeessaa kan gubbanatti Jawaar taasise battee Urgeessaa iyyuu kun kan nagaan qabsaa jedhee biyya sana keessatti himamaa ture bakka ajjeefamaa turetti bakka dhabamsiifamaa turetti dhugumee akkamii warri waraana keessa ture kun galee wabii maal qaba. Akkasumallee warroonni gumii dhaabaa shanee bilisummaa Oromoo jedhaman akka Lammii Beenyaa fa'aatii Daawit Abdataa fa'aatii hedduun isaanii namoonni hedduun beekamaa turan jarri bakkeedhaa waggaa meeqa waggaa afurii ol shamaa turan kana keessatti biyya kana keessatti wabii maal qaba jarri kun galee yoo dhiyaachisa dhugaa dubbachuu jechuudha. Ani waraana bilisummaa Oromootiifis loogee yookaan mootummaa fi yookaan bilisummaafis loogee osoo hin jirin akka nama miidiyaa tokkotti kan jedhaa jiru jechuudha. Kanaaf yoo hobii seera waliigalteen of seera qabeessa mallattaa'ee gara seera qabeessa ta'ee tokko yoo hin dhufinii miidhaa guddaa fida waan ta'eef kanaaf wanni kun itti yaadamee dhugumatti waliigaltee dhugaa yoo ta'e jarraafis waan waliin mari'atan dhugaan taasifamee akkasiin maal mallee yoo dadhabame dhukaasa dhaabuura walii galuu qaban akka uummanni kun boqonnaa argatu akka biyya nagaa argattuuf jechuudha. Dhukaasa dhaabuu waraana bilisummaa Oromoo jidduu jala lamaanitti mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti wanni guddaan jalqabbii tarkaanfiin jalqabaa dhukaasa dhaabatudha akka uummata keenya dararaan dhaabatuuf akka lubbuun namaa guyyaa guyyaan badaa lubbuun qaaliin qabeenyi dhabamaa jiru kana akka dhaabbatuuf dhukaasni dhaabbatuu qabaa yeroodhaaf jedhe yaada. Kana yoo jedhu inni biraa immoo sirna walumaa galatti wanni siyaasa jechuun siyaasa namni tokko aangoof futuun qaba tokko ammoo dhuguma uummataaf dhuunfamee qabsoo galee jira tokko kaayyoo dhuunfaa ofii yookaan aangoo qabatu barcumaadhaaf teessumaaf aangoodhaaf borree fiigaa ta'a. Aangoo rajiis haa ta'u kan aangoo barbaaduuf qabsaa'us haa ta'u kana gidduutti ammoo akka yaada kiyyaatti soolashinii furmaanni inni sirriin gara diimokiraasiitti deemu. Diimokiraasiin kan isaatu biyya keenya keessaa Oromiyaa keessaa waan maddeef sirna gadaa fi isaaf bootaa kennu bu'uura kennu hundee kennu sirna gadaa diimokiraataa keessanitti akka abboonni kenna akka kayyoonni abaabayyoonni kenna aangoo baallii jechuun aangoon karaa nagaatii walii kennaa turan waggaa 8 filannoon tokko akka Ameerikaan achirraa fudhatte yaama waggaa 4 mootummaan tokko yookaan paartiin tokko yoo aangoo irra ture sanboon waggaa 4 turaniin booda filannoon gaggeeffame eega waggaa 4 darbee waggaa 8 isaa bulchee yoo bulchuu darbuu dhabe waggaa 4 fudhatee aangoo irra gaggeeffamu qabaa jedhe yaada. Kanaaf akka furmaataatti nama akka namiyyaa tokko kan isin jedhu soolashiin kenna gara sirna gadaatti. Gadaa yoo jedhamu waa'ee amantii fi yookiin waan biraa sirnoota biraa jala deemaadhaan tana akka durii sanitti jechuun taane waan keessaa fudhatamuu qabu waan akka nageenyaan aangoo walii kennuu fi waan dimokiraasii ta'e kana waan uummata keenya fayyadu waan akkasii kanatti beekuu qabnaa jedha. Wanni kun ammoo warma bosona jiran keessaa iyyuu warma qabsoora jiran irraa iyyuu mul'atuu qaba. Jedhee yaadaan maaliif jennaan fakkeenya yeroo leencoo lataa fa'aa daawwiti ibsaa fa'aa yeroo dhaabota bilisummaa qabsoo ilkaan gaggeessaa turanitti sirni waggaa 4 waggaa 8 baallii walakkaa fuudhu sirna gadaarraa sirna dambii bilisummaa Oromoo keessa jira waan jedhu jira. Dambii san keessa kan jiru keessaa ammoo wanni shaafamee daawwiti ibsaatiin jijjiiramee baallii yookiin aangoo waggaa 8 walirraa fuudhamu ture akka daangaa hin qabaanne taasifamee daangaan aangoo waggaa 8 sun akka daangaa sana bira darbu cabee jaallama waliin sun furraa qabatu dhaalchaa keessatti fooyya'uu qaba. Wanni akkasii kunneen sirreeffamuu qaba. Ammoo furmaanni biyya kanaa fi Oromiyaafis Oromoofis taa'ee yaaduun sisteemni aangoo itti fudhannu kun gadaa irraa sirna gadaa irraa osoo hin jirin hojii irra ooluu qaba. Fuula gadaa irraa wanti jedhamu waan diimokiraasii ta'e kanneen irraa fudhachuu qabna waan gaggaarii ta'e fudhachuu qabna. Tarii wantoonni tokko amantii keessa walitti buusuu jiraachuu danda'a. Sanii wantoota amantii walitti buusuu danda'an sanii dhiiftee waan walitti hin buusin waan si fayyadu waan gaggaarii keessa fudhatta. Akka amantii ittis amantii keessa amantii jaalala irratti waan gaarii waan amantii walitti hin buufne keessaa fudhachuu hayyaa jechuu waan jiruuf akkasuma amantii biroo keessattis waan amantii keessa walitti hin buufne waan uummata kanaaf ta'u finnee hojii irra oolfannu furmaannii fi soolashiin kennaa kan yaadaan waan afaan turtaniif galatooma hanga qophii irratti walitti deemutti oolmaa gaarii fayyaa naataa warra isin gaari'eef guyyaa gaarii warra isin dhiyeef halkan gaarii niin jedha fayyaa naataa wanti miidiyaanii turkamu sabiskiraab laakshee gochuun hin dagatina pilaatfoormii yuutuubii fi akkasumas feesbuukaa tiiktookii
Telegiraamii keessumaa telegiraamii irratti xiyyeeffannee hojjetaa jirra. Barreeffamaan maxxansu bifa maxxansaatiin saffisaan odeeffannoo barbaachisuudhaan isin biraan gahaa jira waan ta'eef liinkii kenna Abdii Miidiyaa Neetwoork jedhuu fi maqaa kootiin kan jiru jalaa ni argattanii liinkii sana gadi qabaa cufaa isaatii gara Abdii Miidiyaa Neetwoorkii telegiraamiitti makamaa akkasumas yuutuubii keenya sabiskiraayib godhaa. Mallattoo bilbila isaas cufaa isaa akkuma saffisaan nu gadhiifneen akkasii bira gahu daawwadhaa isin jenna. Yaada keessan immoo koomentii jedha nuu kaa'aa. Fayyaa ta'a.